Jireenyi koo diraamaa natti ta'e. Otoo sin ta'ee maal murteeffattu? Yeroodhaaf maqaan kiyyaa Haafuu kanan dhaladhee guddadhe godina Jimmaa aanaa Shaabee naannoo baadiyyaa keessatti yeroo ta'u maatiin kiyyas akka namoota baadiyyaatti qabeenya isaan ga'uu qabu. Anas umuriin kiyyaa waggaa 8 yeroo ta'u gara mana barumsaatti yogguu na ergan anis barataa collee yookiin qaxalee ta'een hanga kutaa 6ffaan ga'utti tokkoffaa bahuun isaan gammachiisaan ture. Yogguun kutaa 7ffaatti darbu intalli ollaa keenyaa magaalatti obboleettii ishee biratti hanga kutaa 5tti xumurtee kutaa 6ffaatii kaasee haadhaa fi abbee ishee biratti barachuuf nu bira kan dhufte manni keenyi wal maddii waan ta'eef akka carraa ta'ee yeroo mana barumsaa deemnu sa'aatii wal fakkaataan waan manaa baanuuf hireen walitti nu fidde. Yeroo hedduus yeroo mana barumsaa deemnu waliin kan imallu yoo ta'u guyyaa tokko yoo anatti barfate na eegdee anis yoo isheetti barfate eeguun mana barumsaa waliin imalu suusii nutti ta'e. Haaluma kanaan haasaa addaa fi jecha babbareedaa waan natti dubbattuuf qalbii koo keessatti kan qaarite yoo ta'us kana duratti ani nama jaalladhees ta'e hariiroo uumee waan hin beekneef jechoota isheen karaa naa mijeessituuf salphaatti harka laachuu hin dandeenye. Ani akka obboleettii kootti ishee ilaaluuf yeroo hedduu carraaqus haasoon ishee garuu jecha jaalalaatti waan caaluuf abjuu natti taate. Kanumaan wal qabatee hiriyaa ishee shamarraa wajjin teessee barattutti akka baay'ee na jaallattuu fi hiriyaa koo ta'uu barbaaddu yogguu isheetti mattu isheen immoo deebistee intala magaalatti guddatte kanaaf carraa kee fayyadaminaan jette. Anis yogguu sanatti bilbila reefu waan hin bitadheef walii bilbiluu jalqabnee sodaan natti dhagahamus akkan ishee jaalladhu fiixee isaa isheetti machuun jalqabe. Kanumaanis ergaa wayii hiriyaan kee tokko natti himteeti turte. Kuni dhuguma dhaayii jedheen yogguu isheen gaafadhu xiqqoo natti kofaltee yoo ergaan kun dhuguma ta'e maal goota jettee na gaafatte. Anis maatiin kiyyaa bakka na eeganii fi na abdatan waan na qabaniif gufuu natti ta'a jedheen takkaafillee otoo hin yaadiin gaaffii isheen na gaafatteef baay'een itti gammada jedheen deebiin deebiseefi. Itti aansuunis hariiroo jalqabnee yoom wal argina kan jedhu gaaffii itti aanu ta'e. Isheenis tooftaa tokko nuuf maluun guyyaa gaafa roobii mana barumsaa deemna jennee magaala waliin akka deemtu yaada naaf dhiyeessite. Haa ta'uutii garuu ani barumsa koo irratti qaxalee waan nan tureef yoom barumsa hafe salphaatti waan beekamuuf guyyaan kun hin ta'uu guyyaa barnoonni hin jirre waliin deemnan jedhe. Isheenis tole jettee guyyaa beellamaa qabannee yeroo jalqabaadhaaf gabaa fakkeessinee magaalatti malle. Erga magaala deemnees mana shayii tokkotti gorree anaatiif aannan ofiif shayii ajajatte. Itti dabaluunis ati anaaf jaalalli kee akka aannanii addaachuu kan qabu akka shayii mi'aawuu kan qabu jettees natti matte. Haasaa mi'aawaa onnee namaa daaku qalbii koo sirarraasu yogguu natti dubbattu an baay'een gammada. Haa ta'uutii garuu yoo waliin haasofnu xiqqoo waan hin sodaadhuuf an baay'een dubbadhu. Yaada tokkos kaasee ishee mormeen beeku. Erga shayii dhugnees mana suuraa deemnee suuraa 4 lamaan keenyi kaane. 3 ofii fudhattee tokkommoo naaf laatte. Achiin booddees deebinee galuudhaan jaalalli lamaan keenyaa humna jabeeffatee naaf waa'ee ishee malee barnoota wanti jedhamus akka jaarikaanii uratee na keessaa yaa'uu fi jechi barsiisaan dubbatu akka bokkaa roobaa dhakaatti roobaa jiru gurraan dhagahuu malee sammuu keessa seenuu dide. Ajaa'iba malees haaluma kanaatiin seemisteerri tokkoffaa yogguu xumuramu akkuma yeroo kaanii qabxii kiyya dhagahuuf barattoota dursuun achitti yeroon argamu sagalaffaa bahuu yogguu natti mani amanuun dadhabe. Baay'ee sofixxaaree of jijjiiruu yaalus jaalala isheen ala barumsas nan jibbe. Ofii maatii kiyyas waggaa 6 guutuu isaan gammachiisus bara kana garuu waggaa dhumaarratti carraan naan milkoofne. Haaluma kamiinus kutaa 8 gaheen barnoota xumuruuf baatiin 2 hafu akka hiriyoota koo biyya alaa deemeen ofii jijjiirameen magaala keessaatii maaf mana bitadheen hiriyaa koo waliin bultiin ijaarradhu kan jedhu nan yaade. Yaada kiyya kanas maatii kootti yoonime waan tole hin jenneef hiriyaa kootti muun yeroodhaaf na diddus waggaa 2 qofaaf erga namansiisee maatii kiyya dhoksuun saanduqa maallaqaa ergan kutee booddee qarshii 3,000 jalaatii fudhachuun manaa jalaa baduun dallaalaa argadhee karaa dirree dawaa Jibuutiitti hin gale.
haa galatu turtii yeroo booddees biyya Yemen gahe. Haa ta'uutii yeroos Yemeniif Saawudiin lolli waan jabaateef baatii 6 guutuudhaaf Yemen ergan ture. Baatii 7ffaatti obboleessi kiyyaa Saawud jiru na gargaaree isa biran dhaqe. Turtii kana booddees hiriyaa kiyyaatiif yeroon bilbiluu fi sababa boo'ichaaf nagaa nagaafachuu tasan dadhabde. Lubbuun jiraachuu koos na shakkaati turte. Anis tasgabbeessee haasofsiiseen booda bulteenaaf bilbiltee akka gurbaan tokko Saawudii jiraatu fedha ishee malee maatii isheetti ergachuuf qophaa akka jiru anis isa durseen erguu akkan qabu sana ta'uu baannaan maatiin tole jedhee ani yoo isaan dide wanta na abaaraniif ani deemuun kiyya shakkiin qabu jette. Haa ta'uutii garuu ani reefu dhufeen obboleessa koofuu qarshii kaffalee waan hin xumurreef yaadeen sitti ma jedheen obboleessa kiyyatti rakkoo koyoon himu innis natti kolfe. Guyyaa kanaa kaasees wanta yaada akkasii sirraa akkan dhageenye maallaqa qabaannaan waan hundumtuu jira jechuun yoo na didu anis abdii dhabeen gurbaan Saawudii jirus maatii isheetti ergatee ishee kaadhimmate. Bilbilas ergee fi waatsaappii fi imoodhaan akka kaadhimamte anaaf barreessite. Haa ta'uutii garuu an jaalala isheetiif akka abdiin kunne na jajjabeessitus haa ta'uutii garuu gurbaan kaadhimmate waggaa tokko booddee poolisiin qabamee gara biyyaa deemuun gaa'ilaan fuudheeni. Erga itti heerumtees umurii ishee guutuu anatti heerumuuf abdii akkan kunne karaa danda'ameen na waliin jiraachuuf qophaa'aa akka taate ammas natti himte. Haa ta'uutii garuu jireenya bilchaate anis diiguu koorraa ishee irraanfadheen dagachuu waan fedheef mataa koo sossobuuf bakka jaalala ishee shiishaadhaaf sigaaraa of jalan buufadhe. Dalagachuus jibbee waan suusii koo argannaan mana kiyya keessa ciisuu qofan ta'e. Jireenyi koos abdii dhabee waggaa tokkodhaatiif baatii 4 guutuu haala jibbisiisaan ergan darbee booddee akka qoosaadhaatiin intala tokko waliin karaa feesbuukii wal barre. galgalas bilbiluu eegaltee yeroo naaf bilbiltu sagalee shiishaa koo na jalaa dhageessi. Guyyaa tokko garuu isheenis nuffitee maaf shiishaa harkistaa jettee na gaafatte. An dubbii gabaabseen sababa kiyyasi yogguun itti madhu jireenya koof gadditee namoonni hundinuu dachee kanarra kan jiraatan wanta yaada isaanii argatanii osoo hin taane akka fedha rabbiitti jiraachaa akka jiran erga na gorsitee booda isheenis seenaa ishee sababa obboleessa isheetti jaalallee ishee dhabdee dubbii sobaadhaatiin adda akka baate erga natti himtee booda haala kanaan booddee baatii muraasa booda tarii yoo fayyineef hin beekani jennee madaa waliif qorsuuf walitti dha'amne. Nama kaayyoo ta'uu ergan isheen hubadhee akkan ishee fuudhuu barbaadu yogguun ishee gaafadhu ati anaan fuutee na waliin jiraachuuf waan sirraan barbaadu suusii kee dhiisuudha jechuun na gaafatte. Anis tole jedhee jaalala isheetiin araada dagadheen waadaa sitti fufne. Isheen kan jiraattu Kuweet keessa yoo ta'u ani Saawudiidha. Haa ta'utii garuu fageenyi qaamaallee osoo nun daangessiin jaalalaatiin turre. Baay'ees walamanuun jireenya boriitiif waliin karoorsine. Isheen kana irratti maallaqa waggaa 2 ofii dalagatte naaf kaayinaan jechuun ana irratti ergite. Otuu maatiin keenya lamaan waliin bariin hedduus na amante. Jaalalli naaf qabdu kanasin jedhamu lubbuu ishee naaf dhabdi. Haa ta'utii garuu osoon haala kanaan jiru biyya Itoophiyaatii miiskoolii naaf ta'e. Anis eenyu jedheen abbaa isaa baruuf yeroon bilbiluu fi jaalallee koo duraa heerumte sanadha. Sagalee koo dhageesses boo'ichatti kaaste. Isarraa addaan ba'uuf sababa akka barbaadduu fi daa'ima godhachuu fi diduun kiniina akka fayyadamtu guyyaa naaf bilbilte kanas abbaan manaan isheetii kiniina sana argee booksiitiin rukuchuun ilkaan ishee fuulduraa cabsuun mana yaalaa akka jirtuu fi reefuma of bartee akkanaaf bilbilte kan na gammachiisus isarraa addaan baheen si waliin jiraachuudha naan jette. Haa ta'utii garuu waan deebisuu fi dhabeen abjuu keessan jira. Lamaan isaanii fuudhuuf ani nama tokkodha. Akka lamaan isaanii dhiisneef abdii guddaa narraa qabu. Eenyu waliin akkan jiraadhu diraamaa natti ta'e. Isin hiriyoonni koo yaada keessan naaf qoda. Otoo isin ta'ee jireenya keessaniif maal gootu? Ana obboleessa keessan Saawud Arabiyaarraa Galatoomaa Nagaatti.
turaniif wanta godhu dhabee gaaffii keessa waan jiruuf furmaata akka mataa keessanitti yaaddan qoodaa fi kan jedhu anis yaada isiniif hin qaba. Egaan namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa fi asoosama gaggabaaboo nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee dhiyaatti. Isinillee subscribe gochuun maatii keenya taatanii karaa teelegiraamaa lakkoofsa bilbilaa keenyaa duwwaa 937 ergaa keessan nuuf erguun irratti hirmaachuu dandeessu jechaa hanga yoonaatti waan na dhaggeeffachaa turtaniitiif guddaa galatoomaa. Laayikii fi sheer gochuun deeggarsa keessaniin na waliin turaa jechaa qopheessuuf qindeessuun hanga yoonaatti isin waliin kanan ture gammachiista shoomiin jedhama. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti rabbi addunyaa kanaatiif araara isaa deebisu jechaa turtii gaarii.